واحد كاين نبر سبرايز منك سبرايز حاجة ماما. ايوه سبرايز 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 سنتنغتيسو سبرايز أكيد جلاتين بريكا سبرايز 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 كبيمتوتا في هوردفتوتا كنا أكم أرجيتنتي كونوا ركبوتين في أسيت أرجعيتي جرا إيجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيمتوتا في هوردفتوتا كنا كم جرتونا كنا ربي بكم سنجرتني سنا كابوي سنجرا. Egaan kabajamtoota fi hordoftoota keenya har'as deebinee dhufneetiin jirra jechuudha. Akkuma argitan kana har'a maaliin deebitee dhufte jechuun keessa hin oolamu. Rakkabooti bunaa naafitii maal jettee yeroo hedduu san irratti walitti qaqqaaquu turre walii haasa'uu turre jechuudha. Sanumaan wal qabatee anillee jechuudha. Bituuf as dhufe jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kanatti osoo isin argin jechuudha rakkabooti biteetiin manatti galchuuf deema. Isin garuu mana hin jirtu. Osoo isin hin agarree jechuudha manuma galee farrashee akkuma nama buna dhaabuutu qopheessee eegaa yeroo isin dhuftu jechuudha. Kun akkuma argitanitti kunis meeshaa bunatti dhaabanii jechuudha kan biyya Arabaati. Kunniin illee akkuma argitan kunoo kanniin illee kan meeshaa Arabaati jechuudha kan meeshaa irraa bitanii asumaan kun akkuma argitan kanatti as dhufee سبرايزي أجايبا كنا إسي قدودا في ديما جرى يشودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيومتو تافي هردتو تكينا كم جرتو نجيني ربي بكم سنجرتا لتسنا كاكاو إسنين جنة. إيجان كيومتو تافي هردتو ترتي يرو إيرا بورا درجاي دفريتين جرى يشودا كا إيجان أكمو بيتن كيومتو تافي هردتو تكيا. رمضان يشودا يرو اللي رمضان تكشوشي رمضان فدا فجانة رمضان كيس دربون تنتظروا يشودا. Amma ammoo jechuudha deebinee dhufneetiin jirra akkuma isin beektan ramadaana geessinee jirra baga nagaa dalfatra nagaa geettan isiniin jenna akkuma beektan guyyaa idaallee mul'anne rakkoo adda addaatiin jechuudha waan nutti haalli mijaa'uu dhabee fi keessummaa hedduutu nu bira ture sanii mul'achuu dadhabnee jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya har'a ammoo deebi'ee dhufeetiin jira akkuma beektan Eid Mubarak jedhaan jedhitan. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Egaa akkuma beektan kabajamtoota fi hordoftoota keenya baga geettanii baga walumaan geenne isiniin jenna har'i guyyaa sadaffaati jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota keenya har'a ammoo gaariitti maaliin deebitee yookaan ammoo maaliif miidiyaa irraa baddee yookaan naan jettan taate akkuma beektan gaa umurduwaalillee garaa qabdii sababa saniifin xiqqishoo isii miidiyaa seenuu viidiyoo seenuu diddee xiqqishoo isii hinga gaflooyitii saniif jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota keenya miidiyaa irraa fagaadhe. Amma ammoo dichaanii dhufneetiin jirra jechuudha warroonni nu gaafataa turtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa kunillee kan yaadan eessa dhaqee namni kun eessa deeman jedhu sun jettanii yaadan nu bira jirtan hundi keessanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jira kanaan wal qabatee jechuudha har'a ammoo Khalid maal qabatee dhufee yookaan naan jettan taate akkuma argitanitti har'a ammoo sapiraayizii addaa jechuudha umurduwaaniif qopheessee sapiraayizii san isii qopheesseetiin jira jechuudha wantoota hordoftoota keenya. Surprise now maal isa wanti ati surprise umurduwaan godhuu deemtu maanni yoo kanaan jettan taate kaa har'a jechuudha waan yeroo hedduu anaaf isiin irratti walitti qaqqaa'inu tokkotu jira. Yeroo sananillee maaliif biyya nama kana keessa teennee waan garaagaraa binneetiin mana Arabaa tolchuu irra jireenya keenya yaadnee kan biyya san tolfatu caalaa waan jedhutti xiqqishoo isii waan isiin naan jettu san godhuufi dhabe. Amma ammoo eega isiin garagaraatti ilmoo qabattee jechuudha. Waan isiin naan jette san yaaduma kiyyaan jechuudha. Isiin waan san durillee ni qabdi jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Garuu jijjiiruu fedha jettee yeroo hedduu waan san irra natti kaa'eeti. Waan jijjiiruu barbaadu san ammootu an ammoo hin dhoorgaa jechuudha. Egaa takka qabaattee wanti jijjiirtuuf hin jiru. Biyyi nu jirru biyya baqaa keessa jirra. Gaafa biyya keenya natti nagaa hin galle ammootu waan barbaade jijjiirtee mana kee keessatti akka beekte godhuu dandeetta. Waan jiru irratti qoodee qaqqaqaa turre malee ni qabdi jechuudha. Saniif jechuudha anillee waan addaa kana jechuudha surprise kana kan isimuma isiin feetu jechuudha surprise sana isiif qopheessee bitee dhufee jira jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya osoo isiin quba hin qabne surprise kana waan isiin feetu san bitee mana fideetiin as viidiyoo isinii maru jira jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya gosa amma dhufee jira gosa haaraa amma dhufee jira jechuudha gosa haaraa dhufe kan naabitii naan jettee yeroo hedduu san irratti walitti qabu turre. Anammoo kaduraatu eega qabaatee ni gaa jedheeni isin irratti eegartee bituu fi didee amma ammoo eega xiqqishoo isiin illee mana deebitee
waan san bituu fi qabaa gammachiisuu fi qabaa jedhee waan kana qopheessee surprise kana immoo viidiyoo kanas isimaaf waraabu jira jechuudha. Surprise kana qopheessee fi amma ammoo surprise qopheesseef kana kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Isis fidee isinittis agarsiisee jechuudha. Mana farrasheetumaan eegaa oguu isin deebitu jechuudha. Isin deddeebiti mana yaalaa sanii fi oguu isin achi dhaqxee bakka cheek gootu bakka yaalamni yaani qorannaa yeroo hedduu goggootu jira. Doktora bira jechuudha. Yeroo isin achi deebitu deemtu ija hidhee osseesisaa jechuudha. Hordoftoota kiyya arguuf teessanii amma immoo ni farrashaa amma viidiyoo kiyya xumura viidiyoo kiyyaatitti nafaana turan affeerraa kenna. Kaameraa gara nakaayaa akkasiin agarratti. Eessa farrashuu deemtee yoo kaalitti kanaan jettan taate as farrashaa maaliif isinitti akka mul'atuuf jechuudha. Ariitii taa'achuun ta'a. Tamaam. Daliin amma surprise isii maamaa goona yeroo isiin dhufte surprise jennaan gootuun kenna jechuudha. Akkana jechuudha kan wantoota hordoftoota kiyyaa akkuma argitanitti gaa kun gadi jedhee jira waan ta'eef hin mul'atu. Amma immoo farshaa fidee farrashee isin agarsiisaa ammallee hanga xumura viidiyoo kiyyaatitti nafaana turan affeerraa kenna. Abuu deemaa jira naan jedhina kan wantoota fi hordoftoota kiyyaa akkuma isin argitanitti gaa farshaa godhuu deemaa jira. Buna farshaan kan muduraati jechuudha. Farshaan binnee fi wantoota fi hordoftoota kiyyaa xiqqishoo isii farsha muduraa irratti buna rakkabootii biteef jechuudha. Xiqqoo isii haa mul'atu gadi isinii qaba. Kaameraa jechuudha. Eeyyo. Akkasitti jechuudha. Yeroo isiin dhufte ani buna dhaabuuf jedhee asumara taa'ee eegaa jechuudha. Mana tottolchee eeyina waan isin jettu ammoo walumaan laallaa qaban wantoota fi hordoftoota kiyya. Aywa. Akkasii amma farshaa fideetiin jira. Rakkabootii ammoo fidee isin agarsiisa jechuudha. Surprise mama. Aywa. Surprise isin agarsiisu. Surprise achi ilaalina. Jalateen bitaa. Surprise kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa akkuma argitanitti kun rakkabootiin dhufee asitti argameetii jira. Egaan akkuma isin argitanitti jechuudha rakkabootii addaati kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Taayirtuu waan cabsita. Akkuma argitanitti kun rakkabootiin yeroo hedduu isin natti boottuuf illee isa kana ammaaf dhufeetiin jira. Eeggadha yeroo dhumate ammallee meeshaan isaa hundi hin dhufne. As fidi. Bitaa fidi. Apa. Deema anaan buna isinii dhaabatamaa marra. La. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa rakkabootiin akka ajaa'ibaatti dhufee asitti argamee jira. Surprise umurri waan jechuudha. Raayyaa hin cabsitanii. Kun akkana qopheessinee isii eeguu jirra jechuudha. Dhuguu isiin dhuftu. Akkana ajaa'iba. Bunni isaasitti dhufee jira jechuudha kabajamtoota. Taayirtuun arguu jirtanii jabanaan bunaas dhufee jira kun asitti argamee jira. Kalleedha. Gaachaas fidee jira. Maaliif yeroo isiin dhufte jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya akka buna nuudhaaf dhufee jechuudha. Sumaan du'aa irratti goona rakkabootii irrattis jechuudha. Fidi shoolaas qababa. Akkuma argitanitti buna kuno rakkabootii biteefii jira. Rakkabootii isii yeroo hedduu natti qaatuuf illee isa kana surprise isii qopheesseefii jira jechuudha. Akkasitti amma arguuf teettanii akka jiru jechuudha. Egaan kun kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya akkuma isin argitanitti rakkabootii umurdu'aan kun akkuma isin argaa jirtanitti guutuu manaa waliin jechuudha. Farrashee fiitiin jira jechuudha akkuma isin argitanitti. Yeroo isin dhufte garuu akkuma argitanitti mana guutuu waliin jechuudha. Isin agarsiisaa har'a. Takka mana guutuu isin agarsiiseen beeku kabajamtootaa fi hordoftoota gara deebii jala kaameraa jala. Akkuma argitanitti kiyya kunoo akkuma argitan rakkabootiin isii biteef illee kana reefa waan viidiyoo jalaa ba'eef jechuudha qajeelatti mul'atu isinitti. Saniif viidiyoon kaameraan badhee waan jiruuf saniif kaameraa isinitti taasisee isin agarsiisaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanitti kunoo. Akkuma argaa jirtanitti rakkabootiin kaanaa jechuudha. Sumaan kunis jechuudha kunoo sukkaaras itti naqee jira. Kunis jechuudha kunoo kan sukkaarri keessatti naqamuu fi akkuma argitan kanatti rakkabootiin biteef kunoo kanaa jechuudha surpriseen ani siidhaaf qopheesse akkuma argaa jirtan kana. Khalaas
yeroo isin dhufte ammoo waan isin jettu walumaan ilaalaa iji hiinee oseensiifnaa surprise si arguufteetti kabajamtoota fi hordoftoota kiyya akkasii kabajamtoota fi hordoftoota kiyya yeroo isin dhufte ammoo viidiyoo kan waliin ilaalu ta'a ammallee viidiyoon kenna hin xumuramne hanga xumuraatitti nu faana tura yaa ይሄ ምንድነው እኔ ደክሞኛል አሁን ነው ገና ገባ ካል ልቀቀኝ እስቲ ልቀቀኝ ምንድነው እስተ ገረረኩት ኡፍ ምንድነው አረ ጨለመ ካል ምን ያጣ surprise gibran furane ke haga furane gi sinjerutti edu koral da edu ምንድነው surprise ደግሞ surprise na war adda gersisu jir sirai yebeta አይዋ ማት ማፈልጋለሁ እንጂ ስራ ከፍታለሁ sirai አዎ ከፍትልኝ ከፍታ ያ ከፍትልኝ ነው ይሁን ታምነው ምንድነው ዛሬ ግን surprise አጃይባ ቀብዳ ምንድነው ሰርፕራይዙ ኢዱ አለፈ ሶስተኛ ነው ዛሬ አራተኛ ነው ዋሂድ ከኢድ ላይ ነበር ሰርፕራይዝ ምናቀው ኦ ዋይ ጎነጂ ማማ ሆነ ማሻአላ 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 ምንድነው ሲላ ዛሬ ነው እንደ ሰርፕራይዝ ታገኝ ለምን ለኢዱ አልገዛህልኝም ካሜራ ላይ ሲጥረ ይችላል ዋው ማሻአላ ብያለሁ ምን ለካሜራ ታሳዩነት ወይ በጣም ጎነለዳቡ አላላ ታዲያ እንደዚህ እንደሚቀር አማ ካናፊ ምረቱ ማሻአላ ብያለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ካለ በጣም ደስ አለ እና ከሲ እኔ ለኢድ ለምንድነው ለኢድ ያልገዛልኝ ለኢድ ነበር እኔ እንድትገዛልኝ ያልኩት ኢዳውን ስንት ቀኑ ዛሬ خلاص አማ ቢታም ምረ ኢዳል ቢለ ቢታም ይደመለለ ቢታም لا በጣም ግን ደስ አለኝ ወላሂ በጣም ደስ ብሎኛል ካለ በጣም ማመሰግነው خلاص ካሲጀት ሲይተይ በጣም አመሰግናለሁ ግን ለኢድ ነበር ያልኩት ኢዱም አለፈ ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው ካሜራ አለ ብሎኛል ማሻአላ በሉ እናንተም በጣም በረካውን በሉት እኔ በጣም በረካውን ወላሂ አላህ ቆይት እኔ እንደዚህ ገዛልኛል አላልኩም ነበር ግን ሁሌም ረከቦት ግዛልኝ ያስጠልቶኛል እያልኩት ነበር ዛሬ እንደምታዩት ይሄው ዳብ የሚመስል ረከቦት ገዝቶልኛል ተመልካቾቻችን እኔ በጣም ደስ አለኝ በእውነት በጣም እኔ ደስ አለኝ ተመልካቾቻችን እናንተም ጠፍተንባችኋል ዛሬ ደግሞ በረከቦት እንደዚህ ደስታ አሰሙኝ ሶኛል ዛሬማ ደሩሪ አሁን ቡና ፈላለታለሁ እና አይዋ አሁን አፈላለታለሁኝ አሁን ለካሜራ ለፊት ሳይሆን ካሜራችንን ጨርሰን ወደ ቡናችን እንዞራለን ዛሬ እንግዲህ በጣም አስደስቶኛል እንዴት ነው እናንተ ኢዱን ያሳለፋችሁት እና ተመልካቾቻችን ዛሬ በጣም ናቲ ገመቹ ጉደንት ይደገ ሄጅራ ኢዳ ሰደፋ ማሻአላ በሉኝ ካሊድን መርቁልኝ ባሌ ውድ ባለቤቴ ዛሬ እንግዲህ ይኸው አስደስቶኛ በእውነት እንደምታውቁት ይኸው ይሄ ምንድነው ስኳር ነው እንዴ ዋው ስኳር ወራት ወርቅ ነው የሚመስለው ወላሂ ላዚም እንደምታውቁት በጣም ወርቅ ዳብ ነው የሚመስለው ማሻአላ ብያለሁ አዲስ የመጣረው እና ታከራቲ ከንቶ ታይና ቪዲዮ ከነቱ ተጅራይ ቹዳ ቡነት ዱጋ አሞ ያብራይ ቹዳ እኔ አላፈራለሁ በእውነት አፈራለሁ ዱጋ ሲንገር ሲላይ ቹዳ ከንቶ ታይና ሶፊያ ቪዲዮ ነራ እሺ ከበኒ ያኔ ከና ፈካቲ ቹዳ ቪዲዮ ከና ሰሙርዳን እንዳለ ስርት አይ አሁን እንግዲህ ቡናዬን ይሄው እቀዳለታለሁ ናፍልቼ ነው የምለው እና ከዚህ ሲንጀራ ከንቶ ታከያ ቪዲዮ ብራቲና ጋር ወለተ ደብሩቲ ሰላም አለይኩም ደግሞ ሲሉ ነው የሀገራችን ሲኒ ነው